keenya amaanaadha. Amaanaan namni kun reesoorsii qabeenya guddaadha. Qabeenya namaa kana immoo abbaatti fayyadamu qofatti itti fayyadama. Qabeenyi namaa jabaadha. Waa hundarra qabeenyi namaa nama kunuunfachuuf beekuuf qabeenyi namaa waan itti herragamu hin qabu. Namatu qaaliidha waan ta'eef. Namni jabeenya nu biratti. Namni sadarkaan isaa waan horiin isa bitu hin jiru. Nama ilma namaa kana. Kanaaf ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha akkuma beekamu chaanaaliin maqaa Raayyaa Abbaa Maccaatiin banamee jedhu lakkoofsa isaa hammana jedhee himuu hin danda'u. Addatti yuutuubii Raayyaa Abbaa Maccaa ofishaal kan jedhu garuu kooti. Akkanatti naa hubadhaa. Yeroo gabaabaa keessa biiznillaahi ta'aalaa yoo rabbi jedhe manzuuma lakkoofsa 33 dhibba keessaa 85 xumureen jira. Amma waa gabaabaadhuma guyyuma 2-3 na hafe yoo rabbi jedhe isiniin ga'uudhaaf qophii kan koo xumurachuutti jira. Asirraan yuutuubii kanarraan na argattan jedheetan abdii godhadhaa. Isinis du'aayinoo godhaa. رب سنا ملكيسو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوبا يا جرت الدنيا شاكين كابوتاون دلن زور راماني